Ciini Saayidoo haala kamiin gaggeeffamaa ture wabiin harka ofiitiin ofii maaliif of gube dhugaa dubbachuuf fakkeenyaaf inni hamma gaafa isheen heerumtutti abdii isirraan kunne hamma ammaatti eeggate jaalalli maraataadha jaalalli sarirraayyuu nama qaba jedhan wabiin immoo amma addaatti jechuudha ishee eeggachaa ture hamma hadhaatti gaafa guyyaa sargee isheetirraa abdii kutatee ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka mucaasan viidiyoo isaa laaletti baay'ee miidhaa guddaa nama qabudha keessa isaatti jechuudha. Saayidoon jedha isaa haala kamiin dabarse. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha. Viidiyoo keenya like godhuu fi share godhuu hin dagatina. Haadha viidiyoon ani qabadhee isiniin dhufe akkuma beekamu waa'ee dhimma jaalalaa fi dhimma wabii dhimma keessattuu waa'ee dhimma wabiiti. Dhugaa dubbachuuf namni tokko gaafa jaallate gaaf kam abdii irraa kutata gaafa inni bultii isaa ijaarrate jechuudha. Ayyuun akkaan ilaaletti baay'ee miitee jirti dhugaa yoo dubbanne kaleessa viidiyoo isaa san namoonni nama kuma waatu daawwatee ture dhugaa ofii kiyyaa of gubee jedha. Sira hawaasni tokko isin dhaamu namni tokko gaafa nama tokko jaallate hanga of biraan ga'utti wantoota garagaraa hojjechuu suuraa wajji ka'uu suuraa isee hojjechuu kubbaayyaa irratti deebi'aa mallee uffata irratti tiishartii irratti jiraamete wantoonni akkasii sun keessa namaa miidha. Tiraasii irratti hojjetuutu jira. Waggaa 4 namni nama eeggate gid namni kun akka jabbifamutti beeka. Ani intala kana akka hoffoltu natti fakkaatu sababni isaallee mucaan kun garaa qulqulluun jaalata. Ayyuun garuu yeroo haasoftu nama Saayidoo duuka yeroo duraatiif akka nama seenaa guddaa dabarsee gaaf viidiyoo dhiyoo irratti argitanitti inni guddaan seenaa namni isii wajji dabarsite namni laayivii wajji dabarsite wabii akka natti fakkaatutti. Maaliifi wantoonni inni haasaan wantoonni keessa isaa jiran hedduma takkatti kan nama miidhu isa eessatti nama kamuun ni miidha. Haasofni isaa suni jechi inni jedhu suni abdii kutachaa jira. Garuu wanni tokko maal isii fakkaata uffata san gube malee ammallee inni ayyuu keessa isaatiin gubne waa tokko laala. Ayyuu barri inni gubu bara dheeraatti fudhata yeroo dheeraatti fudhata. Nama tokko jaalattee gaafa jette dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa sitti fudhata. Keessa keetii namni sun hin badu uffata gube uffata eenyumtuu ni guba. Gid shamarran keenya waan tokko isin dhaama dagaa mallaqan filatiin mallaqni waa tokko keessan jira jaalala. Inni lammaffaa dhiira ofii jaalatteerra dhiira si jaalatee caala. Maal hoo jettan dhiirri gaafa ofii si jaalattu waayittu sii taate waayiddu sii taate waan ofii si jaalatteef bakka hedduu qilee hedduu si wajji buuti. Gaafa ofii kaatee takka mallaqa filattee takka bifa isaa filattee otoo bifa ta'ee wabii fi Saayidoo walitti dhufan isuma siireesii yoo dubban wabii fi Saayidoo walitti dhufan kuni beekamaadha. Garuu qabeenyan waliin gitan mucaan harka qalleessa haa ta'u nama of danda'ee jiraatu nama ofii isaatii of bulchu malee namni bulchuu miti. Garuu shamarran keenya yeroo tokko isin laalan dhuguma rabbii mallaqa filattan jiruu ammaa jiraachuuf garuu keessa keessanitti gubachaa qabbana odoon argatin nama san ofii keetii jaalatte waan ta'aniif yoo ni jaalala siin qabda. Jaalalli yeroo ammaa bar irra isin galee ijoollee yeroo ammaa kana kiniinii liqimsa coggaarraa of gubaa mana yaalaa fiiga jireenyi yookaan bobeessa isin galee. Garuu dhugaa dubbachuuf ani mucichi kan garaana nyaate bakka sanitti miiqa kamtu jira akkatti ol baasee dubbachuu hin dandeenye. Barnootni keessa keenya jira namoota akkasii kana of keessaa haquuf yeroo dheeraa waan fudhatuuf garuu inni uffata ishee san gubus keessa isaatii gubuun yeroo dheeraatti fudhata. Garuu wantoota akkasii utoo walirratti raawwachuun dhaabate wantoonni akkasii utoo hafe maaliif keessattuu shamarran dhiirota
bifa illee ni filatu dhiirota qabeenya qabullee ni filatu. Innaan illahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Garuu kan darbee jira sargeensa iddoo akka foormishiina dhageenyutti haala bareedan darbe akiidi haala bareedan darbe. Sumayyaanoo maal keessa akka jirtu maalirra akka jirtu namni quba. Ishee qabaatus haa ta'u namni ishee nu gabbaatee dubbattee yeroo tokko garuu dhaamsi isinidha shamarran keenya jechuudha. Dhiira tokko jaallatanii kaatanii wantoota seenaa keessa keetti hambisu wantoota boru dagachuu hin dandeenye hin raawwatini hanga gaafa inni abbaa manaa kee ta'utti malee. Mucaa kana fudhaa amma inni jechuudha nama waan guddaa hojjete. Bara isin ministeerii fudhattutti nama waan humna isaa dalage kun waan seenaa baay'ee keessa namaatiin baane isa dhiisaa nuti iyyuu fakkeenyaaf gaafa viidiyoo isaa hordoftan namni yoo waan taasisan dhiisatti namni waan xiqqishuu si bite namaaf waan guddaa akka waan godheetti ilaalama akka kootitti. Garuu inni yeroo sanitti isheedhaaf waan sarara waa hunduma sanuu fuula isaa irratti darbite ka'ee guba jettee kun hin barbaachisu. Erga nama san dhiistee kaatee fakkeenyaaf ati yoo nama san dhiiftee kakaatu ta'e deemtee ka biraa darbitee deemtu ta'e maal gochuu qabda? Isa rifachiisuu hin qabdu, onni isaa cabsuu hin qabdu, miidhuu hin qabdu. Ginni daran deebi'ee argata. Boru immoo kasii caaltu argata. Maaliif namni har'a miidhame boru bakka guddaa ga'a waan ta'eef. Kanaafuu shamarran tokko amma warroon akka wabii fudhatanii shamarran illee dhiirillee waan kan oduu harkaa qabaatanii hin gumnaa jedhanii yaadan hedduutu jira. Dhugaa dubbachuuf hedduutu jira. Anaanatti dhufee jira dubbiin akkasii. Otoo isaa miti fakkeenyaaf jechuudha shamarran tokko maal jedhu otoo uffataa miti ishee gubee homaatti fakkaatu. Ishee yoo guban homaatti fakkaatu. Sababbiin isallee isa gubdee darbite waan ta'eef, isa gubdee hiriyaa isaatti hirumte waan ta'eef, isa gubdee isa duratti akka feete jette waan ta'eef odoo ishee yoo gubee homaatti fakkaatu. Sa'a kanatti jechuudha. Sa'a kanatti bakka hamaa nama yoo biraan qabaatiin iddoo hamaa keessa jira. Haala hamaa keessa jira. Garuu jabinni inni sagalee haasaa malee akka keessa isaa miidhamaa ta'e nama hunda beeka. Shamarran tokko fakkeenyaaf gaafa jaalachuu dhaqan ishee malee homtuutti mul'atu. Ishee kanaaf keessaa baasuuf waggaa tokkotti fudhata. Dafee hin baasu. Ka ishee caaltu argachuuf ni argata. Garuu onni isaa akka daftee seentu hin jiru. Akka ayyutti jechuudha. Maaliif waggaa dheeraa wajjin turee waggaa dheeraa wajjin lafa dabarsee waan ta'eef na fakkaata. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu wantoota isin miidhan nama jaalattanii biyya ambaateettanii biyya irratti raawwatin. Biyya ambaateettee yookiis biyya keessas teettee nama tokko hanga harka keetiin ga'utti wanti isin raawwattanii jiru isin jechuu barbaada. Viidiyoo keessas marratti dhaabaa ma viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.